galanne waaqayyo jiraataadhaaf haa ta'u waan hundumaa dura galateeffamuu kan qabu olol qabamuu kan qabu waaqayyo keenya isa guddaadhaaf isa amanamaa abbaa waan hundumaaf uumaa waan hundumaa isa ta'edha. Ittaan suudhaan kaabas kebbas bahaaf dhi'a keessaaf ala kan jiraattan ijoolleen waaqayyo akkasumas immoo iyyuu namoonni kamiyyuu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan waaqayyo jiraataa inni olii dhufe isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Ulfinni ammas dabalee waaqayyoof haa ta'u. Kanatti aansinee barumsa kanaan dura jalqabnee turre itti fufna. Kanaan dura kennaa tolaa garuu kan gitan qabne mata duree jedhu jalatti kutaa 1, kutaa 2, kutaa 3 gadhiiseera. Inni kunis lamatti hiramee kan taa'edha. Akkaatama sanaattis ilaalle. Inni tokkoffaan kufaatii ilma namaa dura kennaa waaqayyo namaaf laate, kufaatii ilma namaa booddees kennaa waaqayyo ilmuma namaa kufe kanaaf seera isaa cabsee deeme kanaaf laate ilaalaa jirra. Kufaatii ilma namaa duras haa ta'u ilma namaa booddee kennaa tolaa kan kennu waaqayyodha. Kennaan waaqayyo tolayyuu haa ta'u malee kennaan waaqayyo gitan qabu, fakkaattiin qabu, hin madaalamu, hin tilmaamamu, gatiidhaan madaaluu safaruu hin dandeenyu. Garuu tola kenna waaqayyo. Maaliif wanna waaqayyo kennu sana nuyi bira geenyee waa baafnee waa laannee fudhachuu hin dandeenyu. Waaqayyo immoo siruma isaayyuu kan inni nu uume tola isaarraa kan ka'e jaalala isaarraa kan ka'edha waan ta'eef tola isaaf jaalala isaarraa ka'e fakkaattii isaa fi fedha isaatiin simboosaatti fakkeessee isa uume ilma namaa kanaaf kennaa gurguddaa kenneera. Isa kana ilaalaa jirraa. Inni har'aa isa dhumaati ilaallaa. Kufaatii ilma namaa booddee kennaan waaqayyo ilma namaaf kenne inni dhumaa kennaa jaalalaati. Kennaa jaalalaa kana maal akka ta'e akkamitti akka waaqayyo kenne otoo ilaaliin dura waaqayyo fuulduratti kadhannaa gabaabaa kadhanna. Haleluuyaa. Hebandos true jensas ma pelavia giantos tre levagentra la laborra bagalaba diamosa pia pigando sata genda ila hasapora bala hamarama setaro la rabasia. Oh, waaqayyo galanni sifatau. Gooftaa mootii moototaa waaqa hundumaan olii waaqa hundumaa dandeessu waaqa hundumtuu harka kee jiru waaqa taayitaanii fi aboon hundumtuus gajjallaa jiru abbaa taayitaa guutuu abbaa humna guutuu waaqayyo waaqa araaraa waaqa jaalalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati eebbifami, ati hololicha amma yeroo qabnu yeroo gabaabduu kana keessattis nu gargaari. Sagalee kee yaa waaqayyo ati dubbadhu. Sagaleen kee dubbatamu kun iddoo ga'etti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa sagaleen waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba jedhamee akkuma caafame humna hojjetu nuuf keessaa qabu sagaleen kee kun hojii haa hojjetu. Waan kana gootuuf galatoomii yeroo isaa gooftaa fura qulqulluu ati dhuunfadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin gaabaaf kibba bahaaf dhiyoof fagoo dhaabatanii lola nu kan barbaadan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutaman haa ta'an. Yaa waaqayyo nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma dura dubbadhe mata duree kennaa tolaa garuu kan gitan qabne jedhu jalatti lamatti hirree kufaatii ilma namaa fi kufaatii ilma namaa booddee duraa fi booddee waaqayyo kennaa ilma namaaf kenne ilaalaa dhufneetu amma gara xumuraarra geenyee jirra. Inni xumuraa kun sirriitti dhaggeeffatamuun, sirriitti duukaa bu'amuun, sirriitti xiinxalamuun irra jira. Xumurri dubbii kennaa isa dhumaa kanadha. Kennaan waaqayyo ilma namaaf isa xumuraa godhee laate kennaa jaalalaati. Maa inni kennaan jaalalaa kun gaafa jennu akka sagaleen waaqayyo dubbatutti duraan dursees akkaniin barumsa isaa gadhiisetti waaqayyo ilma namaa isa abboommii isaa cabsee kufe waaqayyo irraa adda ba'e jannata Eden keessaas ari'ame ofii abaaramee isa biyya lafaaf uumama hundumaa abaarsise du'aafuuf laate
isa abdii hin qabne sanaaf waaqayyo tasumanni kufee jannata keessaa baafamuudhaaf isa dhumaarra ga'e waaqayyo murtoo gurguddaa yerootti dabarsaa ture. Murtoon waaqayyo dabarse keessaa inni guddaaf inni tokko dubartittiidhaaf waaqayyo kakuu gale. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti waaqayyo dubartittiidhaan akkas jedha. Isheen Amee jedhamte dubartittii sana akkas jedha waaqayyo, qomoo kee fi qomoo bofichaa gidduu, sanyii kee fi sanyii isaa gidduu diinummaa nan kaa'a. Sanyiin kee inni sirraa argamu mataa bofichaa hin tuma, bofichi immoo koomeesaa hin ciniina jedheetu abdii galeefi. Qomoon dubartittii irraa argamu qomoo ijaa ba'uuti. Qomoon dubartittii irraa argamu qomoo iddootti deebisuudha, qomoo ijaa ba'uudha, qomoo seenaa haaressuudha, qomoo moo'ichaati, qomoo irra aanuudha. Qomoo moo'ichaa, qomoo mataa tumu, mataa eenyu, mataa diinaa, mataa bofaa, mataa jawweessa tumuudha. Egaa kun kakuudha. Kakuun dubartittii kana gara Noohitti akka ce'e ilaalle irraa achii gara Abrahaamitti, achii gara Yihudaatti, gara Yaaqoobitti, gara Daawititti akka inni darbii darboo dhufe sagalee waaqayyoo keessatti, yaada waaqayyoo keessatti argineerra. Waaqayyo kakuu jiraataa kana maal godhaa? Kennaa jaalalaa godheetu ilma namaaf laata. Waa'in kakuu kanaa, waa'in kennaa jaalalaa kanaa erga kakuutiin abbootatti dubbatame booddee raajotaan dubbatameera. Seera keessatti dubbatameera, faarfannaa keessatti dubbatameera. Akkaataan dhufaatiisaa, akkaataan mul'achuusaa. Waaqayyo garuu gaafa barri dhumaa ga'u akka ergamichi Phaawulos ergaasaa gara warra Galaatiyaatti barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti dubbatu, barri murame yommuu ga'e waaqayyo ilmasaa isa dubartiirraa dhalate seera jalatti guddate gara keenyatti erge. Seera jalaa nu baasee ijoollee waaqayyoo akka taanuudhaaf ilma isaa kana gara keenyatti erge. Waa'ee dhufaatii Masiihichaa kanaa, waa'ee dhufaatii kennaa jaalalaa kanaa raajonni ifatti dubbataniiru. Kan akka Zakkaariyaas, kan akka Isaayyaas, ifatti kan akka Daani'eel ifa godhanii dubbataniiru. Waaqayyo akkaataa akkamitti akka biyya lafaaf kennu, akkaataa akkamitti akka namaaf kennu garuu hin dubbanne. Waaqayyotu beeka ture isa. Garuu gaafa barri murame ga'u waaqayyo ilma isaa tokkicha kana kennaa jaalalaa godhee ilma namaaf, addunyaaf kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufiitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Haa baduuf miti jedha. Akkasumatti biyya lafaa jaallate. Sababiinsa biyya lafaa keessa waaqayyo akka biyya lafaa jaallatu kan godhu hojii gaariin hin jiru. Biyya lafaa abaarsa jala jirti, cubbuu jala jirti, bittaa seexanaa jala jirti. Dhaloonni akka garaasaaf akka fedhasaatti jiraata. Seerri waaqayyoo cabeera, waaqayyoof namni adda ba'eera. Kanarraa kan ka'e addunyaa keessa waaqayyoon kan gammachiisu waan tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo dubbii kana xumuruudhaaf Israa'el gidduu qofatti hojii isaa itti aanee addunyaa mara ittiin fayyisu hojjechaa ture. Isaaniyyuu yoo ta'e waaqayyoon deddeebisanii gaddisiisuu isaarraa kan ka'e boojuutti dabarfamanii laatamaa turanii adabbii waaqayyoo yeroo adda addaa fudhachaa turanii isaan mudachaa ture abboomamii diduu isaaniirraan kan ka'e. Haa ta'uuti waaqayyo eegeetu akkasumatti biyya lafaaf kennaa jaalalaa guddaa kana laata. Maalittiin haa taatuuf biyya lafaa ittiin haa fayyituuf. Maalittiin haa taatuuf ittiin haa haaromtuuf. Maalittiin haa taatuuf ittiin gara waaqayyootti akka deebituuf. Ilma isaa tokkicha kennaa jaalalaa godhee laata waaqayyo. Ofiidhuma isaati jaalaladha waaqayyo. Waan jaallatamuun hin malle jaallata waaqayyo. Sababiinsa waaqayyotu kakuu isaa irratti cubbuun hojjetu ilmi namaa bara baraan akka jiraatuuf ture hanuume waaqayyo. Ofittaanseetu uume waaqayyo. Ofittaanseetu taayitaa laateefi waaqayyo. Garuu ilmi namaa sana cabsee isa waaqayyo isa abboome sana cabseetu kufe. Haa kufuyyuu waaqayyo garuu kakuu isaan diigu waan ta'eef ilma namaa kufe kanaafi kakuu gala.
Olee buleemmoo gaafa barrisaa ga'u Waaqayyo isa dubbate kana kennaa jaalalaa godhee laata. Hamma ilma isaa laatutti ilma isaa kana kennaa jaalalaa, kennaa olaanaa, kennaa xumuraa godhee laata. Nama dinqu kana duwwaa miti. Ilmi Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo eenyummaa isaa kennaa jaalalaa godheetu addunyaadhaaf laata. Ilma namaaf laata. Akkas jedha sagalee Waaqayyootu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 12-13 irratti. Abboommiin koo isa kana, ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaalladhaa. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Eenyuun firoota isaa jedha? Eenyuun firoota koo jedha Yesuus? Warri cubbuu hojjennee jirru. Eenyuun firoota koo jedha Yesuus? Warra duddatti gannee jirru. Eenyuun firoota koo jedha Yesuus? Ilma namaa isa fincila kaase Waaqayyo irratti, isa fincila kaase seeraaf heera Waaqayyo irratti firoota koo jedha. Lubbuu koo laadha, jireenya koo laadha. Akkuma dubbate immoo fannoo irratti laate. Kan fannoo irratti fannifamu abaaramaadha jedha Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti. Abaaramuun kan nuuf ta'u nu ture. Abaaramuun kan nuuf ta'u, du'uun kan nuuf ta'u, gatii baasuun kan nuuf ta'u, dhiphachuun reebamuun kan nuuf ta'u, tumamuun kan nuuf ta'u, hadhaa dhuguun kan nuuf ta'u, du'a salphinaa du'uun kan nuuf ta'u nu ture. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ofiisaa kennaa jaalalaa isa guddaa fi isa addaa isa dhumaa godhee anaaf isin warra cubbuu jala jirru, warra abaarsa jala jirruuf laate. Qooda koo du'e, qooda kee du'e. Kennaa jaalalaa ta'e, xumura jaalala waan hundumaa ta'e. Kanaafidha garbichi Waaqayyoo ergamichi Phaawulos warra Roomaatti gaafa barreessu Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8-9 irratti otoo diina taanee jirru Waaqayyo ilma isaa tokkicha nuuf kenne. Otoo cubbuu keessa jirru, otoo fincila keessa jirru, otoo Waaqayyoon gaddisiisnee yakkisiisnee jirru ilma isaa tokkicha nuuf kenne. Ilma isaa tokkichaan nu jaallate. Ilma isaa tokkichaan jaalala isaa nuuf mul'ise. Haleluuyaa. Waaqayyo jaalala. Ilma isaatiin nu jaallate. Ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos mataa fayyinaa isa ta'e, hundee waan hundumaa isa ta'e dabarsee nuuf laate. Akka maal taanuuf, akka ittiin fayyinuuf. Tokko lamaa jennee booddee kutaa biraa keessatti ilaalla. Akka ittiin fayyinuuf. Jaalala guddaadha kun. Eenyutu jaallata nama cubbamaa? Eenyutu jaallata nama gadadamaa? Eenyutu jaallata nama gatii hin qabne? Eenyutu jaallata nama gatame? Eenyutu jaallata nama cubbuutiin laaqame? Eenyutu jaallata nama mee xuraa'ummaa keessa daaddisaa jiru, jaajjaa jiru? Eenyutu jaallata? Waaqayyo irraa kan hafe Waaqayyo jaalala. Waaqayyo jaalala. Erga jaalala kana nuu laatee, erga jaalala kanaa uf laachuutiin mul'ise Gooftaa Yesuus Kiristoos abboommii haaraan siniif kenna. Isinis akkuma ani isin jaalladhe wal jaalladhaa. Yoodhuma gara boodaatti ilaalla ta'eyyuu namoonni sagalee kana dhageenyu kutaa kana keessatti kan wal jibbe walaa jaallatu, kan wal lole haa araaramu, kan wal irratti haloof xiiqii qabate haa dhiisu, gara Waaqayyootti haa deebi'u. Daandiin jaalalaa, daandiin jireenyaa, daandiin nagaa, daandiin boqonnaa, daandiin aaragalfii, daandiin eebbaa jaalala nuuf kenname kana. Inni immoo ilma Waaqayyo jiraataa Masiihicha Gooftaa Yesuus Kiristoos isa gatii koof gatii kee baasedha. Kanaaf abboommii haaraan siniif kenna. Akka ani isin jaalladhe isinis wal jaalladhaa nuun jedha. Waaqayyo biyya lafaa seera isaatiin mo'uu hin dandeenye. Seera cabse ilmi namaa seeraan ajajuu hin dandeenye. Ajajamuu dide seera cabse ilmi namaa. Waaqayyo jaalalaan mo'uu barbaade. Jaalalli Waaqayyo cimaadha. Jaalalaan mo'ee hansaasa godhachuu barbaade. Jaalalaan mo'ee uf jala aansee eebba bara baraa eebbisuu barbaade. Waaqayyo si mo'uu barbaada. Maaliin? Jaalalaan. Dirqamaan miti. Dirqama jaalalaatiin. Jaalala dhugaatiin, jaalala qixxee fakkaattiin qabneen si mo'uu barbaada. Waa tokko dubbadheen darbaa fira koo. Namni jaalala Waaqayyoof hin mo'amne yoomiyyuu
يوميو مؤمن نمت بربادو نمني waaqayyo fi mu'amne mo ebba waaqayyo argachuu danda'u karaa jaalala sanaa isa saaf laatame ebba waaqayyo dhandhamachuu danda'u jaalalli waaqayyo simmo utaanaan ati baddeetta jaalalli waaqayyo simmo utaanaan du'a jala jirta jaalalli waaqayyo simmo utaanaan salphina jala jirta jaalalli waaqayyo simmo utaanaan dabarfamtee du'atti kennamteetta waaqayyo jaalala kanaan simo'ee hansaas godhachuu barbaada waaqayyoof mu'ami waaqayyoof mu'ami waaqayyoof mu'amte jaalalatti seente taanaan iji jibbaa si keessan jiru iji jibbaa du'adha iji jibbaa salphinadha iji jibbaamee gaddaa fi badiin of keessaa qaba waaqayyo jaalalan siif kennee naaf mu'ami siinyaa Yesus Kristos eenyummaa koo isan dabarsee jaalala godhee siif kennee naa mu'ami jireenyan si gonfachiisa lafarrattis waaqarrattis jireenya nagaaf boonsaan si dhandhamachiisa siin jedha waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa warri mu'amne jaalalli waaqayyo kun sinaamoo ana malee warri jettan jaalalli waaqayyo kun sinaamoo lafa keenyaaf biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf qomoo keenyaaf lammii keenyaaf halkan guyyaaf isa fuuraaf isa fooniif jaalalli waaqayyo kuni furmaatadha dhaloonni jaalala kanaaf haamu'amu jaalala fannoo kanaaf haamu'amu jaalala dhiigaaf lubbuutiin mirkanaa'e kanaaf haamu'amu yoosaaf mu'amne nagaan jira yoosaaf mu'amne eebbi jira yoosaaf mu'amne aara galfiin jira yoosaaf mu'amne tasgabbiin jira waaqayyoon waa gargaaru shiitroomaa ileenda seekaapoorra lavadaniyaamos kana keessa taane karanna maqaa Yesuus Kiristoosiin inni jaalala dhugaatiin nu jaallatte inni jaalala dhumaatiin nu jaallatte akkasumaan inni nu jaallatte warqeef meetii albuuda gatii jabeessa miti annuu laatte ilma kee tokkicha sakaasuu kee keessaa baaftidha nuu laatte maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee jaalala kee kanaaf yaa waaqayyo ati galatoon ilma waaqayyo jiraataa lubbuu keetii nuu laatte eenyummaa keetii nuu laatte dhiiga kee nuu dhangalaafte qooda kooti duute qooda dhalootaati duute qooda ilma namaati duute gatii baasuufi duute yaa gooftaa jaalala kee isaa fakkaattiin qabnee fi isa jechaan dubbatamee biran ga'amne kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u waaqayyo warra si jaallatanii fi kan iji nagarre kan gurrin dhageenya kan sammuun hin yaadne qopheesseera jedhamee caafameera inni kun ta'uu kan danda'u yoo jaalala kanaan mu'amnedha yoo aarsaa guddaa kanaan mu'amnedha maqaa Yesuus Kiristoosiin si jaallanna yoo jenne yoo si abboomnedha si jaallanna yoo jenne yoomee kennaa kee kana kabajnedha maqaa Yesuusiin jireenya dhugaa jiraachuu akka dandeenyu jaalala keenya dhugaa mul'isuu akka dandeenyu nu gargaari sagaleen kun iddoo ga'etti sagalee fayyinaa haa ta'u sagalee araaraa haa ta'u sagalee yaa waaqayyo gooftaa lafaa nama kaasu haa ta'u sagalee caba fayyisu haa ta'u sagalee wallaalummaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya namaa keessaa darbatee baasu haa ta'u sagalee yaa waaqayyo gooftaa isa wallole walitti araarsu isa yaa waaqayyo walirraa fagaate walitti fidu yaa waaqayyo isa irraanfatame yaadatu isa gatame yaa waaqayyo isa hirkisee lafaa kaasu naaf haa ta'u waan gootuuf galatoomee eebbifame ulfinni isaa immoo siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen